Kooriyaan Kaabaa Israa'elii fi USA irratti ibsa baaste. Ministeerri dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa har'a ibsa baasaniin haleellaa Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti raawwatan weerara seeraan alaati jedhan. Pyongyang haleellaan sun abbaa biyyummaa biyyaalessa Iraan kan sarbuu fi fudhatama kan hin qabne ta'us ibsan. Dhaabbanni oduu giddugaleessa Kooriyaa KCNA Kooriyaa Kaabaa akka gabaasetti tarkaanfii waraanaa Ameerikaa sun amala abbaa irree fi gonfoo Waashingiteen agarsiisa jedhan. Waraanni weeraraa sun haala kamiinuu sirrii ta'uu akka hin dandeenyee fi nagaa ba'aa giddugaleessaa akka goolus dabalan ibsaniiru. Ibsi sun kan ba'e yeroo Israa'elii fi USA'n haleellaa bal'aa Teheraan irratti raawwachuun hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei ajjeesan hordofee waldhabdeen naannoo cimaa jiruttidha. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un kanaan dura Israa'el biyya miti pirojektii shororkeessummaa Ameerikaan deeggaramudha jechuun isaanii kan yaadatamudha. Oduma kanaan wal qabatuun pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin ajjeechaa cubbuu jedheen du'uu Ayatollah Ali Khameneiin gadda isaanii ibsatan. Akka miidiyaan mootummaa TASS gabaasetti ajjechaan sun safuu namaa fi seera idil addunyaa kan cabse ta'uu pirezidaanti Putin himaniiru. Oduu keenya ittaanuun xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa kuffifamuun dhaga'ame. Xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa baay'een ganama har'aa kuffifamuu oduun gama Kuwait irraa argame ni ibsa. Ministeerri ittisa Kuwait dubbiin kun dhugaadhas jedhan. Gareen hojjettoota xiyyaaraas osoo miidhaan irra hin ga'in oolanii bakka sanaa fuudhamanii haalli fayyummaa isaanii qoratamuuf gara hospitaalaatti geeffamaniiru. Hospitaala geeffamanis haalli fayyummaa isaanii nagaa ta'uu himameera. Ministeerri ittisaa sun itti dabaluun waa'ee balaa mudate kanaa akkasumas ka'umsa balaa kanaa qorachuu irratti biyya michuu ishee taate US waliin qindoominaan akka hojjettu ibsaniiru. Mallattooleen buufatni niwukileeraa Iraan miidhamuu agarsiisu akka hin jirre ammoo dhaabbatni niwukileeraa to'atu ibseera. Hoogganaan dhaabbata to'annoo niwukileeraa UN Rafael Grossi haleellaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwataniin booda buufatni gabbisa niwukileeraa Busheher Riyaaktarii qorannoo Teheraan yookaan dhaabbileen buufata niwukileeraa biroo Iraan kamiyyuu rukutamuu isaanii ragaan agarsiisu hin jiru jedhan. Ejensiin annisaa atoomikaa idil addunyaa IAEA qaamolee niwukileeraa Iraan to'atan qunnamuuf yaalaa turuu eeree garuu hagammaatti deebii hin arganne jedhe. Iddoowwan niwukileeraa Iraanii fi biyyoota naannichaa biroo Baahireen, Iraaq, Kuweet, Omaan, Qaataarii fi Saawud Arabiyaa dabalatee jiran ilaalcha keessa galchuun hojii waraanaa hunda keessatti of eeggannoo olaanaan akka taasifamu gaafateera. Ejensiin annisaa atoomikaa idil addunyaa keessatti ambaasaaddara Iraan Reezaa Naajaafi BBC'tti akka himanitti dilbata darbe iddoon niwukileeraa Naataanz rukutamuu dubbataniiru. Egaan oduu yeroo kanaaf qabanne kanumaan goolabne irraa sibuu neetworkiin sheer sabskiraayib godhaa. Galatooma.